بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي لا تأخذه سنة ولا نوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawwattoota fi hordoftoota keenya salaamtaan xiyyatanonni irraa burqitee bakka jirtan malatti qilleensa irraan isin haa geessu. Daawwattoota keenya hundi xiqqaa fi guddaan dhalaa fi dhiirtii keessan hundinuu salaamtaan xiyya isin haa geessu isin jechaa arraan tanaga gammachuu takkaatu fuula kiyyan irraa ifaa. Gammachuun tun tamaal yoo jettan gartee baga ramadaana ittiin isin gee baga ittiin nugee walumaanuu ramadaan kariim warra baranaa habare hedduu rabbiin nu haa godhu. Warra gartee amanni nyaatu miti warra amatu nyaatu rabbiin nu haa godhu. Umrii nu haa dheereessu. Baga gartee guyyaa jalqabaa kana ittiin isin gee warri gartee wajjin saayibootan keenya gartee warra keenya warri bara deengaddaa wajjin soomanne har'a hin soomanin hedduudha. Gartee baga rabbiin ramadaana kanaan isin hin gee warri lubbuun jirtan hundinuu gartee ka lubbuun hin jirrees rabbiin rahmata haa godhuuf asumaan jecha har'a wanni hin qabadhee dhufe tanuma keessatti baatiin tun baatii ramadaanaa baatii araaramaa baatii ibaadaa baatii quraanaa baatii quraanni keessa bu'ee ji'a ramadaanaa kana keessa jiinu kun ji'a gartee ji'a barakaati ji'a quraanatti qaraan kan itti salaatan kana jechuudha. Kanaafuu har'a wanni hin qabadhee dhufe gartee gololchaa wud obboleessa keenya gololchaa wud kaniinii fi gartee dhalaan siirii itti gootee maraachitee gartee gaara galchitee gartee gaara galchitee muka keessatti gale san mul'atee mana galuu isaatiif gartee baga rabbiin manatti isa galcheen jaa. Baatiin tun gartee baatii araaramaati. Baatii ibliisutti qabamee xaragamee gartee hidhaa seenu hidhamee baara guuramaa'u ibliis kun. Kanaafuu gartee siiriin tun warra siirii godhu kanaas rabbi haa dhabamsiisu. Ibliis sanii wajjin qabee rabbiin walitti xaragee baaratti gartee baara dhumii hin qabne san gartee san keessa rabbi haa galchuun jaa. Kanumaafuu isaan baga rabbi si galchee har'a hoggaan harkoo kunoo siirii san hunda irraa quraana rabbiiti itti qaraanii irraa hiiku jiran. Maaliif baatii maashaallah carraa dharkate baatii gartee quraanni keessa bu'e kana keessatti quraana itti qaraanii irraa hiiku jiran. Irraa hiiku jiranii baga rabbiin gartee isa mana isaatti isa deebiseen jaa gololchaa booda. Kanumaafuu baay'ee tana keessa gartee warri duraan siiriin godhu sunilleen siiriin isaanii san hin daleettu. Akkan daleenne warri namni godhu nama quraana ofirraa qaree sheeyxaana ofirraa naaree wanti ifiifuu siiriin ifiifuu sheeyxaana ibliisi. Kana maaltu dhabamsiisa? Quraana rabbii qara'uudha. Ibaadaa salaatuudha. Kanaaf bachiisa. Warra gartee quraanaas qaree khayriin isaa ta'amata guutuu gartee ol barreeffamtee fi lokmaafus irra galmootee fi ji'a ramadaanaa kana keessa akka gaafa quraanni bu'ee sanitti rabbii bira fuudhee geessa rabbii haa godhu khayrii teenyatan hunda warra khayrii dalagatu sanis nu haa godhu. Daawwattoota fi hordoftoota keenya salaanni yeroo hunda numa salaatanii salaata jechuun hin dhiifamu. Yoo gartee nyaata ganama faxara dhiifte yoo laaqana dhiifte yoo hiraata dhiifte dhiifama. Salaata jechuun akkasitti itti yaadanii namni hundi salaachuu qaba. Maaliif garuu baatii ramadaan sana keessa salaatuun barbaachise warri hin salaanne salaatuun barbaachise soomana kanaatu gartee salaata malee hin taane. Salaata malee hin taane. Kanaafuu gartee warra soomanuma kana keessaa'u warri duraan hin salaannes soomanuma kanaaf jee warra gartee salaatee ibaadaa sanis achiin salaateen ga'u biriisaa
rabbiin waa godhu isiniin jaa warra akkasii san rabbiin waa godhu maaliif salaanni kun waa hundaaf barbaachisa wanni barbaachisuuf siiriin silaa ammaan tana midhaan godhamtu sun hundinuu silaa inni quraana ofirraa qaree galgala ganama quraana ofirraa qaree ibaadaa isaa qabaatee rafee kee ittiin godhamtu siiriin san ittiin godhamtu maaliif akka itti gootees isumaa fi rabbii beeka intalti goosan garuu dhalaan shayxaana ifiifuu shayxaana deema hoggaan jiru dhalaan hundinuu gaa'e nan komatinaadha dhalaa tana keessa taasiirii gootan tanaan nama jechisiisa tagartee ilma namatti siirii jaalalaaf jecha siirii nama gootu namni jaalalaaf jecha siirii namatti hin gootu jaalalti yoo dhugumaan jaalala walii isaa san qabaat taate dhalaan ifiifuu aylii ni qabdi aylii qabdu san keessatti garuu aylii hama qabdu hayyuun qabdu dhalaan hayyuu garuu ni deessifaa malee hayyuun qabdu isiin osuma beektuu balleessin maas kanumaafuu dubbiin tun gartee dubbiin arraan tanaa tun dubbiin gololchaa tun arraan tana guyyaadha harkattee fi guyyaan inni harkatteef kun baatii ji'a ramadaanaa gartee guyyaa dura lafaa fuudhu yaanu inni kana dura ta'u akkas godhamu siiriin itti godhamuun gartee torbaan tokko ga'ee jira eega badee dhabamee hunoo arra mul'ateeti gartee gololchaa cinaa dhaabbachuudhaan namni tokkoffarra bira dhaabbatee isa bakka inni jiru sanirraa gartee bakka intalti itti jabeessan irraa gartee barbaadee baase baar sufiyaan kunis as keessatti gartee nama rakkate dhalaa fi dhiiraas bira dhaabbachuu jira maashaallahi inninis gartee haa galatoomu maaliif galata guddaa qabaa gurbaa gartee intalti akkasitti dhabamsiiftee gartee magaalaa keessaa dhabamsiiftee gartee gochoo kophaa gartee gaara keessatti galchitee siiriitti gootee akkas goote san namni mana galche baar haa galatoomu ammaas deebii ijoollee Oromoo taniif gartee karaa taarii baattee akkasitti kuttee dhabamtee akkasitti cafaqamtee sababii gartee maallaqa buusaatiin akkas taate saniis namni gartee qabee ijoollee san bakka isaan jiran sanitti itti deemee amna gartee guyyaa meeqaa deemee dhaqee fide san isa haa galatoomu hedduu bira dhaabbatee ammoo gurbaa kana gartee gololchaa kana quraana itti qaraanii keessaa baasu jiranii jinnii san keessaa baasu jiranii jinniin gaa duraanuu quraana sodaatti shayxaanni bakka quraanni itti qaraamu ni hunteessu ittiin dhiyaattu ibliis kun akkumaan dura dubbadhetti illee gartee xaragamee jira hidhamee jira ibliis kana hidhaa irraan baane rabbiin gartee irraa kaa'u isaas gartee siirii san rabbiin irraa hiikee gartee fayyaa duraanii fayyaa isaa sanitti rabbiin haa deebisuu fi gololchaa hojiis baatuma tanuma keessa gartee daawwattootaa fi hordoftoonni keenyaas warreen gartee bira dhaabbattaniis yaadaan bira dhaabbattanii gartee gololchaa kana barbaada bakka inni jiru irraa barbaada intala san qaba jettaniin illeen galatoomaadha baar intala san illee qabee jira intala san illee qabeeti hidhaa kaayee jira intalti sunis intala shayxaana gartee hidhaa masanuu rabbiin gartee isii haa kaa'uu hidhaa irraan baane rabbii isii haa galchu maaliif isiin wanni tanallee juuf shayxaana namni siirii godhu kun ifiifuu shayxaana deemu shayxaana guddaadha kanaafuu shayxaanni hidhamuu qaba baga qabamtee baga isaas gartee fayyisee gara fayyaasaa gartee amma garaan fayyaansaa ammaan tana mul'attee jirti quraana itti qara'u jiranii shayxaanni quraana booda ni jiraatu quraana itti qaraanaan ifiifuu ni ba'a achumaan gartee dhabama irraa haa godhu baga rabbiin mana keetis deebisee gololchaa wudiin jaa kana dubbisaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyya ilma dhiiraa tokko gartee isiin jaalalaaf jettee siiriitti godhuun saniitu waa hedduu nama dubbisa maaliif jaalala san yoo dhugumaan jaalala dhugaa san isumaafuu kannite inni sanuu
ifiifuu gartee ni akka jaalalti keessa dhuftu godhuus ifumaafuu ni dandeessi siirii achittu ammoo warreen siirii godhuun siisan badii guddaadha siirii itti gootee siirii itti godhachuun siisan gartee warrummaan siirii godhu hundinuu itti milkooytanii ni fashaltanii siiriin teessantoon hin dalaytu akkan dalayne silaa gololchaa wadu lubbuun dhabamsiisu kaatanii lubbuu saniis rabbiin hin dhabamsiifne hunoo rabbiin baasee numa dhamaaftanii dhamaasuun saniis amma quraana rabbiitiin irraa ba'uu deemti garuu hin milkooytanii akkam milkaayin agarree jirra warreen yaadaaf akkana siirii goonaa qabdan kunilleen akka kana xiqqeeffattan waan siirii tanarraa akka xiqqeeffattan asumaaniin dhaamsa isiniif dabarsa warreen siirii gooneettan kun hundinuu sireen isinirra jeeftanuu isin jala haa cabxuun jaa fakkeenya siirii kana akka dhaabdan warri siirii gootan hundinuu asumaaniin isinii dhaama hordoftootaa fi daawwattoota kiyya assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuun isiniin jaa